Antuuta baarreerra jiru baarreeffa bareeddee Oromoon. Ammallee salmaafiin obsee dhiisamma wanni kun amma duras dubbadheen jira. Warra kina dhufellee sababni anti usee obsee gurbaa kana gaa gurbaa soddaati jechuudhaafiin sababa rakkina maqaa isaatiin na dhufe kana gaa obsee dabarsee jechuudha biraa silaataati beektaa waan biraati walgeenya jechuudha nutu waan biraa keessa waliin seenaa jechuudha. Wanni obsee dabarsee fan gurbaan gurbaa soddaati mee afi warra kina gama isaatiin dhufe kun taamalachuun qaba jechuudhatti anilleen an faamilee kiyyarraa rakkina dhufu an gaa dirqama naatti gaafatama. Hanga dilaan miidhame kana guutuu. Ani bira jiratti quba qabdaati. Caalaa si bira jiru amma qabda si. Hojii haa jirtu. Amma maal jettee faan kanaan booda obboleettiin saatii fi ati hundinuu quba qabdanii caalaa. Ammaan tana deebi'an afaan garagaluu fedha. Amma maal jetteeti? Sii fi obboleettiin saa barbaadu todonaa fi geeleen tijaafi obboleessa kiyyatti jirruuti guyyaa sadii guutuun jala awwaatee mana obboleettiin saa. Mana miti dachi jala yoo dho'isan hundi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota caalaa jirra jirtu ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan kan gola addunyaa mara keessatti argamtan bakka jirtan maratti nagayaa fi salaamanni koo kan dhomne irraa burqee qilleensarraan barrisee isin biraa ga'u isiniin jecha arraas deebinee dhufnee jirra gaa maal qabattanii dhuftan jechuun keessan waan hafan qabne akkuma jennettuu gaa arra dubbeen waan addaatiif deemaa jira akkuma viidiyoo jarri gadhiisaa jirutti eegaa arra gurbaa miskiina ilmaan guddifatuu fi abbaa ilmaan jahaa fuudhanii rakkoo biraa keessa galchanii jiranii jechuudha. Maammee Oroodhaa. Saahiba caalaati jechuudhaan maqaa caalaatiin gurbaa akka waa bitachuu gabbeetti dukkaanarraa qabanii kutanii ni jiranii jechuudha. Maal akka godhuu deeman garuu ilaa hanga ammaatti wanni beekame hin jiru. Maal akka yaadanii maal godhuuf deeman mee miskiina ifiifuu ilmaanitti gooraa funaannatu. Maaliif naanneessan? Teenya isaan hanqatteeti deebi'anii gurbaa miskiina qabatanii har'aan tan. Gubbaa ta'anii wallisu jiran waan hin taanetti godhanii gurbaa dhadhamaasaa waa hedduu irratti dalagaa jiranii. Isaan kun wanni isaan isa maammee yeroo qabaniif fakkeenyaaf caalaan eessa jira saahiba caalaati waan jedhamu. Akkamitti isa kana harkannaa ta'ettuun fakkeenyaaf isa sanirratti waan akkanaa kana hojjetanii qabanii galchan taate qabamee jira amma. Wanni isaan qabaniif ammoo maali caalaan kun maalirra jira ichitii caalaa jalaa baafna jechuun saahiba caalaa kana qabanii miidhaa jiran jechuun amma isaan. An kan hin jiru an sodaa isaaniitiifin mana taa'u jira bara amma obboleettii fi isin waliin taataniitiin isa mana ukkaamsitanii akka gadi hin baane gootanii bakkatti dho'isatan garraa agartee isarraa odeeffannoo barbaannaa waan jedhuun as baanii beekadhu. Ani sodaa isaaniitiifin mana keessa taa'u jiraan. Dhugaadha inni akka amma isaan jaan sanitti akka isaan hin jaan maalirra jiran isaan kun fakkeenyaaf inni kun maalirra jira maal nu mari'atu jira yaada maaliin nuuf qaba maal jaanii akkamitti isa kana harkachuu dandeenya ati duraanuu saahiba caalaati akkaataa itti harkannu ati nuuf malani dhooyitaa hajaamuun waan akkanaa kana isa qabanii hagalchan ta'a. Nilleen akkasumatti fuula miidiyaa kana jala dhaabbateetiin ture. Iddoo asimboo fuula miidiyaa kanatti irra wanni na baase jarri kun haala kana yoo hatti fufu taate sababa caalaatiin namni hedduun harka jechuun rakkina keessa haseeruna fakkaata jechuudha qayyatti. Kanaaf wanni tun nullee hin hanqattu jechuudha amma sababa saahiba caalaatiin eega jaanitti akka waan gartee booda kunis obboleessa caalaati kunis maarree caalaati jechuudhaan qabatanii karaa rakkina biraa keessatti akka nuti illee waan nurraa nafnee takka gartee sannu fakkaatee keenyatti amma. Akkasumatti waan kana rabbii jechuun walumaan agartanii isinis agartaa jirtanii illeen wanni itti na fide wanni kun booda nuun hanqattu yaada jiru gartee santuun illeen alra miidiyaa keessa isin dura na fide. Ilaalchummaan yaannummaan isaanii dubara amma maal jechuu jiran ni beektaa? Obboleetiitu waan kana dalagu jiraadha. Amma maammeenis waan inni haasa'uusaarraa akkaan dhaga'utti obboleettiin ilmaan qofarraa fudhadhu malee isin akka balbala keenya hin baane godhii waan jedhu irratti marii godhaa jiranii wanni inni iccitiin gartee isaan nuu kanneen dubbachuu jiran. Obboleettiin waan kana marii jiranii wanni gabba'uu dhabeef mana keessaa gadi hin ba'uu gabba'uu ittiin dhiistu kanarra jiranii yoo niif akka gabba'uu taate isaanii wajjin wal qunnamee gartee ilaalcha biraa yookaan isiidhaan walii galuu mala waan jedhuuf gabba'uu dhorkatee mana keessa dhorkitee taa'u jirtiinii jechaa jira maammeen akka jedhuun itti amma. Akkana jechaa jira. Inni waan fedhe haa jedhu dogoggora kana hunda qabu ana maaliif
ilaa hanga ammaan tanaattuu gartee rakkoo biraa keessa osoo jiru rakkoo biraa gubbaanii fiduu jee obsee deemuu kiyyaatu kana hunda fidee beekadhu silaaniifiin gartee anis karaan danda'uun tarkaanfii fudhadhee ijoollee xiyyeessaniis harkaa fudhadhee gartee harib baase tunuun dinuun dhuftu turte irraan tan. Maal naan jechaa jiran namoonni halaala jiraniis namoonni naan wajjin jiru tafuute ijoollee tanaas haadha isaaniiti. Akka fedhe taatu gaa haati ilma waan miitu rakkattus walumaan rakkattiif maleedha maaliif akkana wanna jettaa itti dhiisii mee xiqqishoo isiinuu ifa agartii waan naan jaanii yaada namaa kanaas namni furanne namaa miti jechuufin obsee kana hunda bira dabraa ture beekadhu amma garuu bikka san bira kuttee jirti haalli amma isiin deemtuuf nama biraatii miti anaa fi ramzii waliin nu buusuuf deemti bifa kanaan. Dhugaadha amma akkaan dhageetti amma nutis kalee anuu mana jiru ture dhufanii barbaadanii jechuun akka waan jaallatti yaanis buleetti yaanii gaafatanii isii barbaadatti jiranii nuu jalaa jalgee malee isii manaa dhabnaan deemanii gartee gurbaa kanatti dhaqan jechuun mammee kanatti isa kana qabattee jechuun dura nuuf deemtee jechuun wanni tun gara caalaa jechuudha buleetii caalaa jechuudha buleetii caalaa barbaadan amma inni kana dura illee firraa dabarsee akkana jechaa jirtu dura jechuudha sababa isii dhabanitti isa kana qaban jechuudha kanaaf anillee wanni kun nan qabdu jechuudha ani caalaa wajji kaawwanni kun akkami jechuun irra mare jechuudha waan kana isin dura dhufne kanaafuu wanni kun garam deemaa jirti yogguu jettu amma bayitaa wanni kun dhaabbachaa jirtu deemaa jirti jechuudha wanni kun kanaaf mee wanni kun akkam akka taatu halli gartee mallattoo tokko barbaaduuf tun si yaachisi ramzi tuni jechuun sitti dhufee jechuun illee naannoo sarma beetee waan biraatiin miti jechuudha. Tolchita hin balleessine uuma sirra jira uuma dubbachuu qabdu dubbattee beekadhu ammaan duraas waan isiin daleeyitee fi gartee michiyoollee miitee turtee ammaan dura waa hedduudha balleessite garuu sila akka isiin waliin nu buusuudhaaf waa hedduu yaaddee waa hedduu kaayyattee karoora kaayyattee turtee garuu ittiin milkooyne beekadhu. Inshaallah ammallee ittiin milkooytu haalli isiin itti deemaa jirtu kun amma garee ijaarrattee obboleessisii wal dhabanii gartee gaafattoo sababa isiitti hidhamee achitti gartee adaba isaa furatee mootummaa dhaqee gartee maallaqa dila san gaafa san irra gannaqee kasaaraa dila san hin bahe har'a deebi'ee wajjin dhiichisaa jira jechuudha. Wajjii walii galaniiti amma maaliif akka deeman caalaadhaa kan gaafa sanis gartee qe'ee sanitti jara sanii wajjin akka nu miidhan godhee anilleen akkaan diramu na godhee inninis na tumsiisee jakka dira san hunda kanarra godhe caalaadhaa sanii irraa kafalachuuf hadhaadhaan dhufe amma innilleen. Haa dhuftu wanni rakkinni isaan dhufe kun amma walumaan innis jaallatee dimiti jechuudhaan rakkinni isa dhufe na dhufe isattis dhufe woo kafadhe yoo ta'e mush kanaa miti sababa isaatiin dhufeenis dandeechuun qaba jechuudhaafin obsaan sababa isaatiin waan inni tungaa haadha ilmaan isaatiin yoo isa niisita rakkinni irra finne jennellee ilmaan isaa kana ilmaan qabdiiti bakka irraa geessuun qabdu hammaattus jechuufin eemee dhaabbatu jeesuma kana jechaa fi ilmaan isaati jecha rakkina meeqa isiin ijoollee xiyyaaf maal haddattee waan maal baafame wanni isin gootasoo jirtu obsaan dabarsee jechuudha. Hantuuta baarreerra jiru baarreef dabarii jettee Oromoon. Ammallee salmaafin obsee ammoo waan gana as deemu tanaaf malli maali jechuudhaaf caalaa wajjin waliin dhufne jechuudha. Dhugaa keetti amma baramsi maali beektaa wanni asaana fardiin amma ayina buutana tasgabbeessuu danda'udha. Maaliif nuti warri dhiiraa miidhaa yoo nurra geesses dandamachuudha dandeenya dhiirtiin dandamatti beekadhu akka fedhe taatu ni baadhatti jechuu kiyya balaa. Garuu isiin ammoo ta dubartiidhaa tun intalti tun namni isiin ciisa dhabdee obboleettiidhaatiitu bultii xiyyatana keessaan nan feene isiitutu na dhiibaa jira waan jiru isiirratti xiyyeeffattee jirti amma kan laalee harkutti. Dhugaadha xiyyeeffannoo ni qabdi amma obboleettiin xiyyatunis inaada biraa keessa seentee jirti amma. Maaliif caalaan yaadan irraa dho'ifateetiin isiiraa wajjin waliigaltee godhuu deema waan jiru shakkii waan qabduuf kaleessallee wajjin haasofnee turre akkasii miti dubbiin tasgabbiidha waa hundaa'uu gartee bitaa mirgaa ilaalaa deemuu wayyaa waan jiruun jeeni ture isiin inaada biraa keessa seentee jirti numaatu inni aartee jechuu akka malee dhaarte maaltummaasis achi milkaa'uu dhabnaan gutakka kaan jetti ammaas as garagaltee caalaa jettee onni as deebitee rakkeenya biraa uumuuf deemtii waan jiru. Bartee waan biraatiif deemtii waan jiruuf isiinis aartee jirti. Isii tana bifa akkamiin tasgabbeessuu qabnaa dhammaan tana wanni irratti dalaguu qabnu isii tasgabbeessuudha amma. Maaliif waan nama afaan deemu afaanis hin deemanii jedhanii gadhaa. Anis wanniin ilaan gammaa obseef sababa keenya shaakala keessa seennee nuti hogguu yaa'ii goonuu isaanii wajjin jittutti ijoolleen xiyyatuun irraa miidhamtii waan jiruun na godhe. Biittuun biyya arabaati dhalaa wajjis dubbii godhuun hin taatu beekadhu. Isiin tun akka dhalaa tokkotti moggabbaatee obboleeyyan dura wanti jiru isa illee wanti jirtu kophaa deemtee waa godhu jirti waa balleessuuf yaadu jirti kana isii tan dura dhaabbattee rakkina tokko irratti uumette biittuun biyya arabaa keessa dhala mirga qabaati dhiiraa fi dhalaa walitti lolaa wal dura dhaabbachuu hin dandeenye.
Dhugaa keeti. Maali beektaa goda tokkotti oggulama ciniina muzii sarrummaadha jettee Oromooni. Ramziinis wanni waan kana dubbatuu fi mandura miciyoo miidhamte. Miciyoo isaa gaafattoo gartee ijoolleen fuudhattee dhuftee nama mana hin jirre dhuftee ulaa cabsitee seentee miciyoo gurra akkas gootee biraa kuttee darbitee jechuudha. Rakkoon gaafa saniitis namni tokko beekaa quba tokko ajaa'ibattee murteen darbitu irraa dhiiteetuma hanga dandeessu onna goota malee. Kana gaa waan laalee innis obsee waan nama walitti buusaa waan hin fakkaanne jechuudhaaf waan hundaa obsee bira dabre. Amma immoo garuu osoo wanni san hin taane eega isiin karaa kana ammaas fuulee agas garagalfatte cal jechuun hin barbaachisuutii furmaata itti godhuudhaa jedhee. Maaltu malaadha bara maal? Yaanni keetis bareedaadhaatis wanni yaatti jettee hamtuu hin qabdu. Garuu ammoo ani akka kiyyatti yoo taate caalaan caaluma kooketee Ramziitii fi kekiyyaa caala garaagarummaa baasee hin laalu. Hin qabdullee garaagarummaa qabu. Ilma eessumaatiif intala adda addaati ijoolleen tun foonii dhiiga walitti. Garuu ammoo maaliif dhuftii hin jaangaa jalloon numa dhuftii beekadha. Eega isiin jallattee dhufte akka isiin dhuftetti keessummeessanii waan kana bifa akkamiin keessaa baanaa jedhanii marii godhuunis wanta karaa furmaata kaayuunis dirqama nurra jiru.